Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kuni qophii namoota jajjaboo waame asittiin haasofsiisa jechuudha. Dhimmi asirratti har'a haasofnu dhimmoota gurguddaadha. Waaqaamboonii fi waloo Iyyaasuun gaafadha jechuudha. Gaaffiin koo inni jalqabaa mee haalli guddina keetii akkamii? Nama akkamiiti maalirra immoo geesseetta? Haalli guddina koo Waan bareedaa seedaa soba bareedaa jalqabe. galatoomi gaazexeessaa. Haalli guddina koo akkuma sinna ilaalaa jirtan kanaa achi ilaalaa. Achi ilaaltu. Haalli guddina koo baay'ee magaariidha. Jireenya baay'ee bareedaa keessattan guddadhe. Kan sin ajaa'ibu rakkina waan jedhamu namarraan dhagaa malee rakkadheen beeku ani. Gaafan dhaladhe birrii miliyoona 1.3 baadheen dhaladhe ani. Akkuma kanaa lafa kaaree meetira 5,000 magaalaa Finfinnee lafa kaaree meetira 3,000 Dirree Dawaa lafa kaaree meetira 75 baadiyaa akkuma kanaa lafa qonnaa hektaara 78 faanaan dhaladhe gaafan dhaladhe. Yeroo sana yaadattoo taatanii BBC fi Reuters waa'ee koo gabaasee ture. Kaaffii qaxxaamura. Hin dhalatanii lafti kaaree meetira sunis. Nafaanuma gaanii nan dhaga'ee akkatti dhalatte jedhani gaa. Sana malees haalli guddina koo ani manaa nyaadheen beeku ani warri manaa nyaata naa kennaniin beekanii hoteelaa nyaanna faazariin illee maazariin illee obbolaan koo alaanuu dhufanuuf nyaati. Dooktarii qabna qoratamnee ganama maal nyaachuu akka qabnu galgala maal nyaachuu akka qabnu sa'aatii booda maal nyaachuu akka qabnu nyaannillee dooktariitu nu qorata fayyaa keenya faana kan deemu callistanii ma nyaattu miti ammasin maal laalaa gaayitees maal laalaa Hektaara sadarratti dhalattanii ilaalaa achi keessaa ta'u. Qoratamnee nyaanna. Qorannee nyaanna. Beekon waan qorachaadha sirriitti. Nyaata qoratamee nyaanna. Haadha kuwaan haadha namni gaafa haadha baay'ee jaallatu bu'aa haadhaa guyyaa tokkoon argeen dhuguma haadhi jaallatamuu qabdi kan jedhu kaardii moobaayilii keessaan qabu ture gaafa sana. Maazariin kaardii keessaa qabdaa dhala koonaan jette. Lakkii maramii keessaan qabun jedheen qarshii 100 qofaan qaba turen kaardii gaafa sana bilbila koo keessa hin boosse maazarii maal dhala koo duwwaa masaa baattee deemtaanaan jette gaafa sana jechuudha. Baasiniin jedha haadha jechuun akka baay'ee ulfaataa ta'e. Sana booddee miliyoona 1 naqxee kaardiin bitamuu mucaa kanaa 100 qaba. Akkamitti kaardii keetti moobaayilee itti baatee deema kun hin baatama. 100 miliyoona 1 gaafuma sana kaardiin aguutti lakkaayidaa haadha jechuun akkasii lakkaayidaa hammuma kanaatiin jedhee si ajaa'ibu jechuudha. Kana qofa ammoo guyyaa tokko jechuudha. Maazarii matu nyaata jaattee taadhaa jette jennaani lakki ammuma nyaata birrii 100 nyaadhee ka'een jedheen. Naani 100 nyaadhee ala koo gabuuba oolti kaadhaa jettu gabuuba oolti kaa 100 ittiin nyaattee oolti haadhaa jettu. 100 ittiin nyaattee. Yes. Haadha koomoo haadha keetii isheen oolti. Haala keenya. Anatu bo'uu qabatu. Isa nuyi boona fi ataasa nuyi boona. Fileedhaan kaardii guuttee. Kaardii 100. Namoota miliyoona 1 konkolaataatti darbe. Guyyaa biraa Olmaadha. dooktariitu otoon baay'een beela'ee ture gaafa sana jechuudha. Dooktariin dhufee nyaata nyaadhu naan qoranne ture. Sa'aatii sana keessa baay'een beela'ee gatiin jiruuf nan nyaadhe ani. Nyaadhe jennaan maaziriin dhufte nyaattee nyaata jennaan ammuma nyaadhe keenyeeni. Dhufeera dooktariin lakki anoo beela'ee naan nyaadhe armeen jedhe
Timittiin otoo dookteriin siin qoratiin nyaatamu. Garaa keessa si dhukkubaan jiru naan jette. Haadha. Garaa keessa dhukkubaan jiru naan jette. Nyaateetu dooktarii qoratee nyaate. Harree garaa keessa dhukkubaan jiru jette orma haadha. Orma haadha. Ormaan kee ulfaate dhagaa keessa keessee. Dhagaa keessa keessee hirmee ormaan kee ulfaate. Mataatti baadhaan orma harmee. Garaa keessa dhukkubaan jiru jennaan. Lakki arbira dhukkubaan jiru hin jedhe. Lakkin sobdeen na dhoksaa harta malee si dhukkubaa jira naan jette. Lakki na dhukkubonna qorichi tokkitti naa kennuuf gara Ameerikaatti yeroo masara gara eerpoortiitti bilbilanii xiyyaara barbaadna naan jedhan. Gidduutti daawwattoota keenyaa akka waan guddaa irraa barataa artanii Abdii guddaa qaba. namoota ciccimoo malee yoo xinnaa ta'e poodkaastii Orma harmee. Orma harmeedhaan akka waliin kaayaan nyaatatuun qoratamne jettee harmeen meegaa fi lammaffaatti yeroo hin deebi'u jiraachuuf maal ta'atta maal argitee Ulfaadhu jiraachuuf salphaadha jireenya. Harka keenya keessa jirti. Namoonni maal taate yaasu. jireenya salphaadha. Obsi birrii miliyoona 7 siin kennaan amma gaafa kana xumurru. Karattuuraan jira birrii si kenna karattuura na harribse. Torba duwwaa sii kenna. Na harribse. Miliyoona torba duwwaa. Yaasu 10 sii godheera miliyoona 10 siin kennan boorii kana booddee. Ankoodhaan poodkaastii kan koodhaan natu siin gaafata anaa'oo. Yoon Inaaftu inaaftu. Nani naaf akka malee. Mul'adhu wallo. Turte. Maanni kuni? Finnisadha. Finnisadha akkas qabdee. Qoy kana mul'adha wallo. Doktore maanni kuni? Gaayiteessa namootatu waabame. Damma keetu anis waamame dhufe. Ati waamamteetu. Turte gaarii lafa. Gaazexeessa maal gochaa jira? Natti mi waa'ee abbaa natti. Waa'ee abbaan guyyaa tokko ofii mul'achuuf na waamtanii gaazexeessa. Kunoo keessaa beera. Kan sadheebu abbaatu guyyaa tokko ergaana ergata ture yeroo sana daa'iman ture. Makiinaan immoo miiccaa fi kennamee ture gaafa sana suuqii dhaqii kaardinaa bitii kootu naan jedhe. Makiinaan hin jiru no kaar hin jedheeni faazariidha. No kaar. Akkamittiin hin deemu hin jedheeni. Yeruma sana eerpoortiirraa pileenii dhufe. Pileeniin kun dhufeetu manaana fuudheetu singeenye ganaadha. Maaltu jira? Pileenii isa manaa si fuudhe. Isaa pileeniin dhufee manaana fuudheetun dhaqee kaardi birrii miliyoona 1 bitee fi deebi'e faazariif. Xiyyaarri suni manatti na buusee deebi'ee boolee eerpoortii qubate. Xiyyaarri sun jechuudha. Argitee oolmaa abbaa. Silaalame. Oolmaa abbaati. Kana qofa immoo miti. Asiin garuu kan sadheebu rakkinoota gurguddaa baay'ee argeera ani. Maali gaazexeessaan ammayyuu rakkinoota dabarsaa jira. Akkatti qabi namichi sirrii qabi. Mul'adhuun jedhe. Kan si ajaa'ibu xiyyaarri sun dhufee manaana fuudhee waan narreeraa miliyoona 2 qabda isa ammaaf narraa arguu kee. Miliyoona 2 qabdaa? Isaaf miliyoona 2. Galatoomi haadhoo ko. Maali? Akka fakkiirratti. Miliyoona 2 qabdaati. Isa ammaa mudaan irraa argitee balleessitee fi kan sin ajaa'ibu kana qofa immoo miti.
Galatoomii haadha okko. Naa bilbileetu ulfaadhu. Gaarii dhabdee mootummaan biyya Ameerikaa naa bilbileetu. Maali ati? Maali? Gara alaatti baastee? Thank you. Miliyoona 3 qabda sa'a. Miliyoona 3. Ulfaadhu haadha okko. Ulfaadhu. Kunuunsa gaarii naa gooteef thank you. Kan se ajaa'ibu thank you. Kan se ajaa'ibu kolmi baakii natti ergee guyyaa tokko mootummaa biyya Ameerikaa tokkotu. Yeroo sana George Floyd Donker jedhama mootummaan biyya sana mul'ataan jiru. Amma ani inni sinirraa xirannaa miliyoona 2 jettan as keessaa baasee miliyoona 3 jettan an surree koo an sinirraa xirannaa waan tokko waan mootummaa Ameerikaa dhuftu maan an koo dhuftee anaafis waan ta'e jedhiitii. Akkasiila maal goote ati beektaa rakkoon keenya inni guddaan kana inni mul'ata isaa jiraati. Ati garuu waan inni godhe goote. Kanaafi siibsii kennuu hin dandeenye. Of danda'ii mul'ata mataa kee waa uumuu yaali. Biliyoona 5 irraa laman sii kenna. Waan manni argatu ati immoo irraa hiradha. Namoonni mul'ata hin qabne yeroo baay'ee warra mul'ata qaban irraa hiratanii jiraatu. Nama deessite haadha. Jilladhu miliyoona amma. Ani immoo siibsii laadhu. Nan laadhaafi. Miliyoona 2tti sii dabaleera. Harfii koo xumuraansi gaafadhaa. Dhugaa dubbachuu fi wantoota amma dubbataa turre irraa waan baay'ee barattu. Dhugaadha. Waan baay'ee tole nagaa isinitti dhaamuun iddoo koo godhe waan adda adduu hin qabu itti dhaame. Kan deebistu miliyoona 2 zamma san siladhu. Nagaa itti dhaame uummatatti. Siladhu manis hin barbaade. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya torbee bariif warraaqaa nuuf haa ta'u. Siniin jechuu barbaanna. Ammas itti daballee. Waaqaan boon jireenyi kee namoota baay'ee irraa adda kan isa godhu baay'eetu jira. Fakkeenyaaf seenaa kee keessatti ati yeroo jalqabaatii fi moobaayilii kee gaafa chaarjii fixullee ati moobaayilii chaarjii fattu osoo hin taane akka ati moobaayilicha gattee isa chaarjii qabu bitattu taasifamu. Warra fara daraa waaqayyo rajjee kidhaa akkas akkasii beektanii. Waaqaan boon iccitiin isaa maayin? Ani jireenya baay'ee namarraa ooddi ta'e jiraadha. Dhoksaan isaa immoo jabinuma kooti waaqaa gaditti wantoota hin daganne irraan sii ka'a. Kan si ajaa'ibu rakkinoota gurguddaa dabarseeraan akkuma keessan irraa kana jechuudha. Tun sadarkaa kanarra hin gahin. Akkasumas jechuun jecha. Gaafuma dhaladhe ani birrii miliyoona 1.5 baadheen dhaladhe. Birrii miliyoona 1.5. Birrii miliyoona 1.5. Isa fedhu gaafa bishaan hin dhugan. Appitaatis cuufame. Birrii miliyoona 1.5 baadheen dhaladhe rakkinoota ani dabarse keessaa aduu keessa dhaabadhee taaksii eeggadheera. Dhoqqeen guyyaa tokko makiinaa kootti faca'ee beeka. Baay'ee kan si dhibu guyyaa tokko hiriyaa tokko mana nyaataa tokko nageesse beekta. Mana nyaataa sanatti nyaata nyaanne ciree ganamaa nyaanne buna dhugne birrii 10,000 kaffale. Haawun jedheeni haawu akkamitti birriin 10,000 kaffalama mana nyaataatti hin jedhe. Anamma yeroo baay'ee 40,000 fa'aa 80,000 fa'aa kaffalla gaafa nyaannu jechuudha. Nan aaree natti dhagahame. Sana as deebi'a. Mul'ataa jiru. Yaa mul'ataa jiru. Akkamittiin 10,000 manni nyaataa nyaatama hin baay'een gaddi. Mana nyaataa akkamiin fidde atan 10,000 nyaata. Cheekii barreessee moo nama dabarsee? Ana wariyaa kootu nageesse. Ciree nyaatee 10,000 duwwaa dabarse. Akkamitti 10,000 mana nyaataa 10,000 akkamitti na fidda? Toon qabu. Dubbaa ma dabarsite. Achi booddee 20,000 hojjettuu sanaaf tippiin kenne aaree. 20,000 tippii kenne 10,000 nyaanne 30,000.
yeroo jalqabaaf guyyaan baay'ee natti dhagahame naan guyyaa sana. Guyyaa ani nyaata qursii ganamaa Duubaayii faarra naa dhufu. Guyyaa tokko mootummaan Duubaayii naannoo daqiiqaa 30tti si bira ga'aadhani nyaata daqiiqaa 30tti na bira ga'u ajajee daqiiqaa 31 faana na bira ga'e. Mootummaan Duubaayii natti bilbileetu waloo as deebi. Si gaddisiisnee naan jedhe. Si gaddisiisnee. Anta baa'u. Gaaffii lama baachuu yoo dabarru waloo mee dhiisii mataa edaanaati. Ati nama akkamii ta'uu barbaadda? Nama akkamii ta'uu barbaadda? Nama akkamii ta'uu barbaadda? Nama ta'uu hin barbaadu. Anaan na gaafu. Namni maalirraa dhufe? Namarra. Anarra sireerraan dhufe. Anamma uffata amma dur birrii miliyoona tokko fa'aatiin hin bita ture. Uffata jechuudha. Simple. Uffata tokko amma fakkeenyaaf gaafa na jalaa xuraa'u immeecuun numan gata. Numan gata. Amma fakkeenyaaf namni waan ittiin uffata miiccatu fa'aa rakkata miti. Saalbaasiirraa bitaa ture. Saalbaasiirraa bitaa ture miliyoona tokko. Miliyoona tokko waan bitte? Saalbaajii miti miliyoona hin jedhemu. Birrii 2 miti. Kana konkolaataa yeroo miiccisiifadhu achuma bakka konkolaataan guyyaa tokko na jalaa xuraa'enna kenneef hin deeme achumatti warra miicuuf miiccadhaatti fayyadamaan jedheeni. Ansi ajaa'ibu jechuudha. Kana qofa ammoo miti. Gaazexeessa na dhagaartu. Durfinne. Kana qofa ammoo miti. Jedhe haasa'e. Silaa sooressan jaallatu hiyyeessi. Haasa'e miliyoona tokko. Haasa'e. Kan sadhibu immoo konkolaataa fa'aanii konkolaataa tokko bitadhee yeroo darbe jechuudha. Tippiin akkuma an beekutti immoo konkolaataa tokko yoo bittee konkolaataa tokko bittee tippii laatta. Maallaqni minaamin hin kennamu jechuudha. Kaza konkolaataa sana mallala hartu. Konkolaataatu tippii kennama. Asii rakkoon qabu birrii kennama naan jedha. Haa'uun jedhe. Konkolaataan miliyoona 5 bitee konkolaataan miliyoona 10 tippii kennee sokkee warra achi jiraniif jechuudha. Ani konkolaataa miliyoona 10 bittee mee konkolaataa miliyoona 5 tippii laattu. Kana qofa ammoo seetee gaazexeessa. Amma ibsaan gaafa badu chaarjiin bilbila keessaa namarratti cufata miti. Maanni dubbataan jira. Chaarjii bilbila keessa barbaade. Bilbila gaafa cufatu angaruu waloo haasa'uu haadhoo. Haasa'uu. Kota wanta kana trendii bona. Sokka saksee ngana trendii goone wanta dhugaa waaqayyo. Trendii dha wanta. Dhugaa waaqa trendii ta'u. Dhugaa. Sochii keessa. Dhugaa waaqa trendii. Dhugaa waaqa. Kai. Suphisa ta'e.